Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii giddugala Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachaatti tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddugala Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuu ganda Ulaa Goraa iddoo addaa Hindii jedhamutti caamsaa 9 bara 2026 tarkaanfii laalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni waboo zoonichaa beeksisan. Tarkaanfii kanaan loltoonni PP13 battalatti kan du'an yoo ta'u 8 immoo madoo dandammii hin qabneen adabamuun isaanii mirkanaa'eera. Dabalataanis loltuun tokko fayyaa isaatti qabamuun harka waboo seenee mirgi booji'amaa eegamee fi kunuunsii fi tajaajilli isa barbaachisu taasifamaa fi akka jiru ajajoonni waboo ibsaniiru. Gama injifannoon meeshaaleen waraanaa akka qawwee AK7 hidhannoo guutuu waliin gumbii rasaasaa 14 rasaasa AK fi dookumantiiwwan garaagaraa kanneen iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan hedduun dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfiiwwan roga hundaan diina irratti fudhatamu gara fuulduraatti jabaatee kan itti fufu ta'uu addeessaniiru. Uummanni Oromoo magaalaa Garba Gurraachaa fi naannawa ishee jiraatan injifannoo argame kana gammachuun simatanii hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomuutti waan dandeenyuun waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun yaada isaanii miira murannoo of keessaa qabuun ibsataniiru. Duulli kan wabooti, injifannoon kan uummata Oromooti.